Kutaawwan addunyaarra hordoftan marattuu nageenya keenya isin akka qabu ashama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Biruutu isinitti himam. Itoophiyaatti namoonni dabalataa 6 koronaa vaayirasiin qabamanii jiru jedhee ministeerri fayyaa. Kanaanis namoonni Itoophiyaa keessatti vaayirasichaan qabaman 35 guutanii jiran. Ministeerichi akka himetti namoonni 74 sa'aatii 24 darban qoratamanii 6 isaanii irratti vaayirasichi argame. Gumiin dhaabbilee amantaa naannoo Oromiyaa kadhannaa fi soomaan uumaa araarfachuu fi dhibee koronaa damdamachuuf uummataaf waamicha dabarse. Abbootiin amantaa waldaa Ortodoksii, Islaamaa fi Pirootestaantii ibsa miidiyaaf walta'anii kennan yoo ta'u yoo kadhanne uumaan balaa dhibeen koronaa addunyaa irratti aggaame kana nu baraara jechuun ergaa hordoftoota amantaa isaaniitiif karaa miidiyaa dabarsanii jiru. Abbootiin amantaa kunneen waliif araara gochuu, dhiifama lallabuu fi waan qabnu wal bira dhaabannee yeroon rakkoo kana darbuu qabnu amma jedhan. Murtii ittisaa fi to'annoo dhibee koronaa akka mootummaatti darbuu fi gorsa ogeeyyii fayyaa sirnaan hordofuun hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu cimsanii akeekkachiisanii jiran. Rakkoon dhibee koronaa biyyoonni diinagdeen guddatanis ta'ee humnaa fi beekumsaan ga'umsa qabu jedhamanii ilaalaman hunda kan dadhabsiisaa fi yaaddessaa jiru ta'uu hubachuun uummanni dagannaa fi maalla dhibdee dhiisuudhaan of eeggannoo akka godhuus waamicha godhanii jiran. Waldaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee meeshaalee ittisaa fi to'annoo dhibee koronaa vaayirasiif oolan birrii 100 bitee gumaachee jira. Taganyee Daaqaa dabalata isaanii qindeessee jira. Waldaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamtee meeshaalee ittisaa fi to'annoo dhibee vaayirasii koronaa ittisuuf oolu adda addaa gumaachanii. Tuutaan waldaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Biraanuu Dirribaa dhimma dhibee koronaa irrattis deeggarsa ogummaa biratti qoricha gosa adda addaa qarshii 100 oliin bituun gumaachuu isaanii dubbatu. Waldaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa Bahaa Wallaggaa fi magaalaa Naqamteeti maal gochuu qabna akka waldaatti maal gochuun irra jiraata jenne koreen walgayya atattamaa waamee waan tokko hojjechuu akka qabnu murteessinee kaane nuti waldaarraa qarshii baasnee baanariin waa'ee koronaa barsiisu akka maxxanfamu goonee magaalaa keessatti iddoo baay'ee irratti barnoonni akka hubannoon akka irraa argamuuf maxxansinee jirra. Isatti aansinee immoo miseensa keenya irraatii gargaarsa gosaatiinis ta'e maallaqaan akka godhan goonee waan asitti agartan kan hundumaa qorichaa fi meeshaalee tajaajila fayyaaf oolan walitti qabnee jirra. Gara qarshii shallagame yeroo ilaalamu meeshaaleen tajaajila fayyaaf oolaniif qorichooleen gargaarsaan gosaan nuu kennaman naannoo 14,000 kan siiqanidha. Kana keessaa 31,000 immoo qarshiidhaan maallaqaan dhaabbileen fayyaa dhuunfaa magaalaa Naqamtee keessa jiran kiliinikoonni, faarmaasonni, abbootiin qabeenyaa irratti hirmaachuudhaan maallaqaan nuu laatanii itti aansuudhaan 54,000 kan ta'u immoo maallaqa waldaarraa qabnu. Akka waldaatti maallaqa jiru irraa baasnee naannoo 100,000tiin kan tilmaamamu meeshaalee kana binnee gargaarsaaf akka ta'u gidduu gala koronaa magaalaa Naqamtee irratti dhaabbateef akka ta'u goonee har'a gumaachuuf as dhiyaanneerra jechuudha. Egaa inni asitti argitan kun harki caalumsaa ittisarratti kan hundaa'edha. Prevenshiniif akka ooluuf jennee baay'eensaa meeshaalee sappilaay warra jedhamanidha. Alkoolonni jiru, saanitaayizariin jira, pure alcohol, ethanol alkooliin jira, hydrogen peroxide jira, dabalataan saamunaan harkatti ittiin dhiqatan jira, saamunaan gogaa, saamunaan dhangala'aan jira, saamunaan dhangala'aan wayyaa ittiin bican jira. Akkasumas immoo dhukkubsataan tarii gidduu gala kanarratti argame yoo ciise kan ittiin yaalamu jennee kan yaadne qorichoonni amma ta'e murtaa'an kan sirna hargansuu irratti xiyyeeffate sababni isaa dhukkubni sun sirna hargansuutu okkora. Akkuma beekamu akkuma miidiyaan nageenye dhukkubni sun okkorri isaa inni jalqabaa sirna hargansuuti. Sirna hargansuuf ooluu danda'u isaaniin yaaluu danda'u namni dhukkubsate tarii yoo ciise jennee kan yaadne qorichoota sirna hargansuuf tajaajilan naannoo kanatti binnee maallaqaan binnee dhiyeessuu yaalleerra. Dhukkubsataan dhukkubsatee yoo ciise ansoolarra ciisuu, birdilibsiirra ciisuu tarii dhukkuba sana faana wal faaluu danda'ati kan ittiin qulqullaa'u miicamuu danda'u kan jenne keemikaalota adda addaa kan akka barakiinaa dabalatee binnee dhiyeessuu yaalleerra jechuudha.
Kanaaf harki caaluunsaa kan ittiin ofirraa ittisu kan ogeessi fayyaa naannoo sanatti giddu galeessa sanarratti leenji'ee jiraate hojjetu jiraate sun kan ittiin ofirraa ittiin ittisu jennee kan yaadne kan akka surgical glove, examination glove baay'inaan bituu yaalleerra irratti xiyyeeffannaa goonerra isarra dabalatee warri achi naannoo sanatti deddeebi'an tajaajila laatan ittiin ofirraa ittisuu danda'an jenne sanitaayizarii irratti xiyyeeffanneerra alkool irratti xiyyeeffanneerra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen dhaabbilee kana galateeffatanii bakka magaalaa Naqamteetti qaamoleen hawaasaa adda addaa deeggarsa adda addaa taasisaa akka jiran dubbachuun gara fuulduraatti yeroo rakkinaa kana aadaa wal gargaarsaa yeroo kamillee caalaa cimee itti fufuu akka qabus gaafatanii jiru. Balaa dhukkuba koronaa vaayirasiin namoonni akka qalleeyyii ta'an miidhaaf saaxilamuu danda'u. Magaalaa Shashamanneetti waldaan dargaggoota wal gargaarsaa fi misoomaa Inspired namoota maatii harka qalleeyyii ta'an 150 oliif midhaan nyaataa arjoomee jira. Lammaa Hussein gabaasa dabalataa nu ergee jira. Yaaddoo addunyaa kan ta'e dhukkuba koronaa vaayirasii tatamsa'insa isaa to'achuuf murtoo mootummaan dabarseen wal qabatee namoonni harka qalleeyyii ta'an rakkoof saaxilamaa jiraachuu himame. Sodaa dhukkuba kanaatiif namoonni mana akka hin baane murtoo mootummaan dabarseen namoonni harka qalleeyyii hedduu hojii ala ta'anii waan maatii isaanii deeggaran dhabuu isaanii OMN'if yaada kennaniin ibsaniiru. Magaalaa Shashamanneetti waldaan dargaggoota wal gargaarsaa fi misoomaa Inspire namoota maatii harka qalleeyyii ta'an 150 oliif deeggarsa midhaanii taasisaniiru. Maatiin deeggarsa taasifameef kunniin deeggarsa argatan kanaaf gammachuu isaanii ibsanii yaaddoo qabanis dubbataniiru. Har'a kun bultii 3 moo 4 eegagallee manatti waan nyaannus hin qabnu waan dhugnus hin qabnu. Kanaafuu akkanatti taa'aa jirra. Maatii wajjin baay'ee cimaqamaa turre dura. Ammas humna rabbiitiin baay'ee gammachuudha keessa jirra. Warri ala ciciisuu hagamtu jira. No amma kiraallee haa ta'u mana keessa gallee taa'aa jirra. Nyaannes dhabnes mana taa'aa jirra. Ka ala keessa funaanee wanni jedhu hagamtu wanni jedha. Yoo rakkoon sun itti mudate waan hagam nus rakkisa innis badaa jira. Waaquma kadhanna maraafu. Waan dhibeellee nurraa dachaasu jenneetuma rabbuma kadhanna. Mangisti illee ka'ee wanni jedhe eeggataa jirra waan inni wanni jedhu. Sanuma eeggadhaa of eegaa jedhee jiraami isuma eeggataa jirra wanni biraan jiru. Miseensonni waldaa kana deeggarsa taasisan kanarratti yaada isaanii akkanatti ibsu. Maqaan kiyya Abdul Malik Seefaddiin jedhama. Hojii gaggeessaa waldaa wal gargaarsaa misoomaa Inspireeti. Waldaan keenya hojiilee gargaarsaa fi hojiilee misoomaa garaagaraa dalagaa. Sanniin keessaa fayyaa irratti ni dalagaa, barnoota irratti dargaggoo irratti ni dalagaa. Yeroo ammaa immoo fayyaa irratti dalagaa jirra. Namni dhimma ilaallatu wajjin. Kanaaf koronaanis yeroo ammaa kana dhibee akka addunyaatti uummata rakkisaa jiru waan ta'eef saniin wal qabatee waan gochuu dandeenyu namni martinuu waan gochuu qabu waan dalaguu qabuuf saniin wal qabatee waan adda addaa dalagaa jirra. Magaalaa keenya keessatti hojii tola ooltummaa hedduu dalagaa ture kana duras yeroo ammaa keessatti immoo dhibee koronaa kun baay'ee hamaadha akka addunyaatti illee wanni dhagaa jirru baay'ee nama sodaachisa. Kana wajjin wal qabatee immoo qaamni kamiyyuu waan kanaaf tumsa gochuu danda'u qaba yaada jedhurraa kaanee akka waldaa keenyaatti marii bal'aa goonee waajjira fayyaa magaalaa keenya wajjin ta'uudhaan hawaasni keenya bal'aan guyyaa guyyaadhaa waan wayii dalagatee caalmatti jechuudha. Guyyaa guyyaadhaa al sadii nyaachuudhaaf hawaasa rakkatu hawaasni bal'aan keenya jechuudha. Kanaaf ummanni gara manaa hagalu jechuu qofaa miti mootummaan illee inni gochuu qabu. Hagalu erga galee maal gochuu qaba inni jedhu baay'ee itti yaadamuu danda'u qaba. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa obbo Mustafaa Hussein dhimma kanaan wal qabsiisanii yaada OMN'if ibsaniin akkas jedhu. Dhibee koronaa tamsa'insa hir'isuudhaaf hojiin awwaalaa hawaasni hubannoo argate saniin immoo sooshaal distaansaa eegee manatti galuudha. Manatti galee immoo dhibee koronaa ta'uu wanti miidhuu danda'u. Beelli miidhuu danda'a jechuudha. Hawaasni keenya soosho ekonomik staatusii isaa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef hiyyummaa miidhuu danda'anii hiyyummaa kana keessaa ba'uu hin dandeenye. Isa kanaaf immoo fala tokkoof waan tokkoof fala keenee wanta biraa immoo karaa miidhaa indaayirektilii miidhamuu akka hin dandeenye hawaasni keenya akka bulchiinsa magaalaatti koreen gurguddaan dhaabbatee jira. Koreewwan gurguddaa kana keessaa tokko koree tajaajila lammummaati. Hojiiwwan gurguddaa koreen tajaajila lammummaa akka bulchiinsa magaalaatti dalagaatiin jira. Kana cinaadhaan immoo dhaabbileen garaagaraa deeggarsa guddoo godhaatiin jiranii. Dhaabbanni hedduun isaanii deeggarsa godhe keessaa tokko waldaa wal gargaarsaa fi deeggarsa Inspiriiti jechuudha.
Magaalaa Cirootti tatamsa'ina dhukkuba koronaa vaayirasii to'achuuf bulchiinsi magaalaa Ciroo keemikaala farra ilbiisotaa daandiiwwan magaalattii kanneen sochiin uummataa itti baay'atu irratti biifaatii jira. Achuma godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti tarkaanfii mootummaan dhibee koronaa vaayirasii to'achuuf fudhate hordofuun lammiiwwan harka qalleeyyii ta'anii fi daandii gubbaa jiraatan akka beelaan hin miidhamneef gargaarsa nyaataa walitti qabaa jira. Yeroo rakkoo kanatti uummanni biyyattii bakka jiru hundatti namoota harka qalleeyyii ta'aniif gargaarsa barbaachisu taasisuu akka qabu waamichi godhamaa jira jechuun kan gabaasee Udii Musaati. Abbaan taayitaa geejjibaa fi misooma daandiiwwanii naannoo Hararii tatamsa'ina koronaa vaayirasii ittisuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jira. Imaltootaa fi hawaasni naannichaa fayyaasaa fi lammiilee biyyattii eeguuf gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti hiikuudhaan jijjiirama amalaa fiduu akka qabu dhaameeti jira. Udii Musaa gabaasa mataanuu ergee jira. Dhukkuba vaayirasii koronaa addunyaa yaaddoo fayyaa hamaa keessatti kuffise kana to'achuudhaaf mootummaan sadarkaa biyyoolessaatiif sadarkaa naannootti tarkaanfii garaagaraa fudhachaatuma jira. Haaluma kanaan naannoo Hararittis abbaan taayitaa geejjibaa fi misooma daandiiwwan naannoo Hararii seenaa dhukkuba vaayirasii koronaa to'achuudhaaf qooda gama isaa baachaa akka jiru OMN itti himeeti jira. Naannoon teenya seentarii ta'uu wajji wal qabatee godinoota Harargee baatanaa fi Harargee lixaatii fi Jijjigaa fi Jaarsoo fi kana hundarraa asitti namni asitti astatamsoo wajji wal qabatee naannoo jechuudha hedduu dhukkuba kanaan miidhamuudhaaf jechuudha carraa bal'aa qabdu jechuudha. Kanaa wajji wal qabatee mannaaraan duraan lama ture tokko ture saniifuu dhiphaa ture akka malee jechuudha. Hawaasni gaafiin hawaasaa yeroo dheeraadhaaf jechuudha mannaaraan kun naannoorraa ka'uu akka naatoo waala jiruun jechuudha gaafilee adda addaa kaasu turanii. Kanaa wajji wal qabatee yeroo ammaa kanatti arjantii ta'uudha wanti kun jechuudha. Uummata keenyaaf yeroo waan kan waan hin ta'inii fi sababa kanaa wajji wal qabatee mannaaraa kana bakka lamatti adda baafnee uggurri tiraanspoortii takkaa'uu geejjibaa akka dhaabbatu keessaafuu naannoo alarraa seenanii fi naannoo irraa warri baanis ispeeshaalii magaalaa keessa tiraanspoortiileen jechuudha taaksii fi xiqqaaqoon xiqqoon akkanaatuun akka dhaabbatu kompiliitilii dhaabbatee jirti. Hawaasa keenya baadiyyaarraa gara magaalaa harkaa fi afaan jidduu ta'e kana akka isaan kompiliitilii jechuudha wanta hin taaneef walqixaan irrisuudhaan duraan persentii dhibbaa yoo fuudhan taate persentii 50 makiinaan nama 10 fuudhu nam 5 fuudhee akka deemu 14 taate 7 akka fuudhu. Gama biraatiin ammoo imaltootaa fi hawaasni naannoo Hararii gorsa ogeessa fayyarraa dabru fudhachuudhaan jijjiirama amalaa bu'uurarraa fiduu akka qabu abbaan taayitaa geejjibaa fi misooma daandiiwwan mootummaa naannoo Hararii ibseeti jira. Uummanni keenya makiinaa takka keessatti walitti qabamee fe'amee dhukkuba kanaaf saaxilee wal saaxiluu akka hin qabne yaadachiisu ergaa jabaa dabarsuu barbaanna. Uummanni keenya sodaachuu qaba danta dhabummaadhaan waliif fe'amanii walii heddummaatanii gara magaalaa dhufanii akkuma dursanitti caattarrattis walitti qabamee walis tuttuqaa walis harkisaa akkasitti wanti sun dhaabbachuu qaba. Jijjiirama amalaa bu'uuraa fiduu danda'uu qabna. Sun yoo dhufuu baate gaaga'ama guddaadhaaf saaxilamneeti rakkoo guddaa mudachuu teenya. Dhumarrattis abbaan taayitaa geejjibaa fi misooma daandiiwwan naannoo Hararii gama isaatiin abbootiin qabeenyaa naannicha keessatti argaman hundi yeroo hamaa kanatti miira namoomaatiin uummata isaanii bira dhaabbachuu akka qabaniif dhaamsa dabarseeti jira. Gamanumaan ammaas abbootii qabeenyaatiif wanni hin dhaamu qabu yeroo inni dabartii dhukkubni kunis akkanatti ittiin fufuu ni dhaabbatti nuutuu waliin jira. Uummata keessa yeroo namni gizeen fi wal cinaa dhaabbachuu qabu gizee rakkooti waan ta'eef yeroo rakkoo tanatti uummata keessa cinaa dhaabbatanii yoo waan biraa dadhabame uummata isaanii bilaashitti illee hanga fuudhu jiru magaalaalee duukam keessatti har'aan tanatti yoo nifi dhaguu jiraanne namoonni mana kiraa duraan nama kabachiisu turan baatii tanaaf dhiifnee hanqa jaan takka jira. Muuxannoolee akkanaa tana iddoo biraa irraa illee fudhatanii jechuudha yoo waan biraa dhaban hanqanii fi tiraanspoortii illee nasatti uummata isaanii oofuu takka sadarkaa isaaniirra koomitimentii hanqasii takka qabaachuu qabaa qabdanii jaanii isaan illee jabaatanii hawaasa isaanii cinaa dhaabbachuu qabanii itti gaafatamni itti dhageemuu qabaa. Hawaasni keenya kanarraa boruus deebinee biddeenni keenya hawaasa keenya kanarra jira jaanii beekanii hawaasa isaanii kana tajaajila isaanirraa eeggamu kannanii fi balaa dhibee koronaa vaayirasii kanarraa uummata isaanii ittisuu qabaniin jaanu. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophaa'eef Udii Musaati Hararirraa. Qorannoo saffisaa gochuun yoo namoota hedduu dhaqqabuu dandeenye malee weerara hamaatu nu mudataa jedha Ministeerri Fayyaa Afrikaa Kibbaa. Afrikaa keessatti namooti dhibee koronaa vaayirasiin qabaman 7,000 caalanii jiran. Dhibeen kun ollaa Itoophiyaa kan ta'an biyyoota Afrikaa baatti immoo maal fakkaata? Gabaasa dhibataa kanarratti qindeessinee jira.
Ministeerri Fayyaa Afrikaa Kibbaa Dr. Weelii Maakize yoo saffisaan qorannoodhaan namoota vaayirasichaan qabaman adda baasuu dandeenye malee weeraramuuf deemnaa jechuun yaaddoo qaban BBC'tti himan. Afrikaa Kibbaatti haga oduun kun qindaa'utti namni 1,462 vaayirasii koronaan qabamee jira. Namni 50 yoo fayyu 5 immoo du'anii jiru. Dr. Maakizeen akka dubbatanitti Afrikaa Kibbaatti namoonni qorataman 47,500 caalu. Biyyattiin sochii geejjibaa fi daldalaa guyyoota 21 uggurtee jirti. Vombolleetti vaayirasichaa nutti deemaa jiru kana mo'achuuf garuu saffisaan namoota baay'inaan qorachuun keenya murteessaadha jedhan. Afrikaan Kibbaa biyyattii keessa sosochiidhaan qorachuuf yookiin moobaayil teestingiidhaaf konkolaattota 67 bobbaaftee jirti. Sichi dirqama namni dhukkubsatee hospitaala yookiin dhaabbata fayyaa haga dhufutti eeguun waan nurra hin jirreef hojjettooti fayyaa keenya bobba'anii namoota qorachuu qabu jedhan Ministeerri Fayyaa Afrikaa Kibbaa kun. Afrikaa keessatti haga gabaasa kanaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 732 gahanii jiru. Namoonni 573 yoo fayyan namni Afrikaa keessa korona vaayirasii ajjeese 287 gahee jira. Baha Afrikaatti sinfinna. Itoophiyaa keessa namni haga oduu kana qindeessinetti dhibee kanaan qabame 35 gahee jira. Keeniyaatti namoonni 122, Jibuutiitti 40, Somaaliyaatti 5, Yugaandaatti 45, Buruundiitti 3, Eritiriyaatti namooti 22, Sudaanitti 8, Taanzaaniyaatti immoo namooti 20, Seychelles irraa namooti 10 qabamanii jiru. Biyyoota Afrikaa bahaa keessaa gayoonaa koronavaayirasii biyya ishii seenuu kan hin gabaasiin Sudaan Kibbaati. Dhibeen kun Afrikaa bahaa keessaa Somaaliyaatti gaagama olaanaa qaqqabsiisuu malaa jedhamee jira. Biyyi waggoota 30f mootummaa malee as geesse Somaaliyaan Kibbaa fi giddugaleessi biyyattii waggoota 10 oliif to'annoo garee hidhatee lolu Alshabaabiin dhuunfatamee ture. Waraana waggoota 13f biyyattii keessa tureen dhaabbileen fayyaa mancaanii jiru. 100 kan lakkaa'aman lammiileen Somaaliyaa qeerraa buqqaanii mooraa baqattootaa jiru. Unkurama biyyattiin waggoota 13f keessa turte hordofee rakkoon bishaanii tajaajila barnoota fayyaa hammaataatu jira. Biyya ummati ishee miiliyoona 12 caalu Somaaliyaatti amma namoonni miiliyoona 6,300 beela hammaataa keessa jiru. Namni miiliyoona 3 caalu immoo tajaajila fayyaa hin argatu. Namni miiliyoona 2,700 immoo rakkoo hanqina bishaanii fi qulqullinaa qaba. Miiliyoona 2.5 kan caalan lammiileen Somaaliyaa warra mana malee hafan jedha gabaasi dhaabbata biyyoota gamtoomanii. Akkasuu ta'ee barsiisonni amantaa Somaaliyaadhaa weerara dhibee koronavaayirasii qolachuuf of qopheessine jechaa jiru. Manneen barnoota quraanaa kan ilmaan xixinnoon Somaaliyaa itti qara'an mara cufsiisanii jiran. Ministeerri dhimma amantaalee, Ministeerri fayyaa fi odeeffannoo Somaaliyaa hoogganoota amantaa waliin ta'uun tatamsa'ina vaayirasii kanaa hir'isuuf raayyaa farra koronavaayirasii jedhamu bu'uureessuun waliin hojjechuu eegalan. Lafa ummanni itti baay'atu mara naanna'uun meeshaa sagalee guddisu qabatanii hawaasa dammaqsuutti jiran. Sheekiin beekamaan Somaaliyaa Alii Dheeree vaayirasicha ilaalchisees akeekkachiisa cimaa hawaasaaf dabarsanii jiran. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guutaarees weerara koronavaayirasii hordofee humnooti hidhatan kutaalee addunyaa kamittuu dhukaasa akka dhaaban waamicha godhanii turan. Humnooti Yaman keessaa lolan waamicha isaanii kana hordofuun lola dhaabuuf tole jedhanii jiran. Warri Kaameruun keessaallee akkanu. Dippiloomaatonni addunyaa hedduun garuu Al-Shabaab lola dhaabuu isaarratti shakkii qaban ibsaa jiru. Maaliif jennaan gareen kun dhaabbati fayyaa addunyaa koronavaayirasii weerara addunyaa maraati jedhee erga labsee boodallee Al-Shabaab dhukaasa itti fufuusaati. Haa ta'uuti gaagaama dhufaa jiru hambisuuf mariidhaan gartuun kun lola akka dhaabu abdiin jiraachuu malaa jedha gabaasi BBC. Abaa fi kaafaa'oon ibsaa waloo baasaniin boordiin filannoo biyyaalessaa hiree filannoo baranaa irratti murtoon tibbana dabarsee adeemsa sirrii kan hordofee miti jedhan. Dhiibbaa weerara dhibee vaayirasii koronaa wal qabatee mudataa jiru ni hubanna kan jedhan paartileen kunniin haa ta'u malee mootummaanis ta'e qaamni kamiyyuu qooda fudhattoota waliin waliigalteerra osoo hin gahin hiree filannoo fi egeree biyyattii irratti murteessuu rakkoof qusatu cimsinee hubachiifna jedhan. Adeemsi faallaa heeraa fi faallaa sirna dimookiraasii biyyattii balaa caalutti geessuu akka danda'us akeekkachiisanii jiru. Ihuun Ingidaa guutuu ibsa kana qindeessa jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa weerara dhibee vaayirasiin koronaa hordofsiiseen wal qabatee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa baatii hagayyaa dhufu geggeeffamuuf karoorfame geggeessuun kan hin danda'amne ta'uu tibbana beeksisuunsaa ni yaadatama. Murtoo boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kana bu'uura godhachuun ibsa waloo kan baasan addi bilisummaa Oromoo fi paartiin Koongiresii Federaalistii Oromoo ejjennoo dhimmicha irratti qaban ibsaniiru. Murtoon kun paartilee waliin mari'atamee waliigalteerra osoo hin gaamin darbees boordiin filannoo biyyaalessaa osoo paartilee hin beeksisin kan darbedha jedhan addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n.
hanqina adeemsa boordichaa irratti mul'ataa jira jedhanis ibsa isaaniin eeruun qeeqaniiru. Heerri biyyattii keeyyanni 58 muraasadii bara aangoo mana maree bakka buutota uummataa biyyattii ni daangessaa kan jedhu ibsi waloo kun waggaan 5 bara hojii mana marichaa goolabamuun dura wayitaa jiini tokko hafutti filannoon haaraan geggeeffame barri aangoo isaa kan xumuramu ta'uu eeraa jedhan. Manni maree bakka buutota uummataa barri aangoo isaa xumurame sababa weerara dhibeetiinis ta'e haalota biroo mudataniin yeroo filannoo dheeressuufis ta'e filannoo tursiisuuf aangoo heera biyyattiin kennameef hin qabu jedha ibsi kun. Qaamni mootummaa kamuu yeroo aangoo isaa erga dhumeen booda filannoo akka dheeressuuf heerri biyyattii kan hin eeyyamneef ta'us ibsa isaaniin eeraniiru. Mootummaan amma aangoorra jiru dirree diimokiraasii biyyattii bal'isuu fi nageenya mirkaneessuuf akkasumas dhaabolee diimokiraasii biyyattii ijaaruuf waadaa gale diiguun humnaan aangoorra turuuf waraana jabaa ijaarrachuu irratti fuulleffateera kan jedhu ibsi waloo adda bilisummaa Oromoo fi paartii koongiresii federaalistii Oromoo mootummaan siyaasa gara daldalaa yookaan biizinasiitti naannesseera jechuun qeeqa. Mirgoota namoomaa haala suukanneessaan sarbaa jiraachuun isaas ifaa jedhe. Dhiibbaa weerarri dhibee vaayirasii koronaa hawaasa addunyaa irrattis ta'e biyya keenya darbees hojii boordiin filannoo biyyaalessaa hojjetu irratti dhaqqabsiisaa jiru ni hubannaa kan jedhan paartileen lameen haa ta'u malee boordichi filannoo karoorfame ilaalchisuun adeemsi ittiin murtoo dabarse sirrii miti jechuun qeeqaniiru. Dhiibbaa weeraraa vaayirasii koronaan walqabatee mudataa jiru irra aanuuf ga'ee keenya ni baana. Kanaan cinatti garuu dhaabbata fayyaa addunyaa mariisisuun filannoo dhufuuf qophii barbaachisu gochuun akka nurra jiraatu paartilee siyaasaa hundaaf waamicha dhiheessinaa jedhan. Yeroo filannoo dheeressuufis ta'e adeemsi itti aanu maal ta'uu qabaa kan jedhu irratti mootummaanis ta'e qaamni kamuu qooda fudhattoota osoo hin mariisisin murtoo tokkollee akka hin dabarsine cimsinee hubachiifnaa jedhan addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n ibsa waloo baasaniin. Qaamolee dhimmi biyyattiin ulaallata jedhan waliin mari'atame waliigalteerraa osoo hin ga'amin murtoo qaama mootummaa qofaan filannoo dheeressuu fi egeree biyyattii murteessuuf yaaluun balaa caaluuf biyyattii saaxiluu danda'a jedhan. Adeemsa faallaa heeraa fi faallaa sirna diimokiraasii ta'een qaamni tokko aangoo bulchiinsa biyyattiirraa akka turu taasisuun biyyattiif balaadha. Qaamni bifa kanaan aangoorra tursiifamus filannoo itti aanu irratti akka feeteen waan fedhe murteessuuf haala kan mijeessuuf ta'a jennee amannas jedhaniiru. Mootummaan haala uumame sababeeffachuun murtoowwan dabarsaa jiru sochii paartilee morkattootaa ittuu daangessuuf ta'uun irra hin jiraatu kan jedhan paartileen kunniin boordiin filannoos adeemsa dirree siyaasaa biyyattii dhiphisuuf deemamu hordofuun tarkaanfii barbaachisu fudhachuun dirqama isaa akka ba'uuf gaafataniiru. Filannoo bara 2012 dheeressuufis ta'e adeemsi fuula duraa maal ta'uu qabaa irratti mootummaan paartileen siyaasaa waldaalee fi dhaaboleen hawaasaa akkasumas qaamoleen biroon itti fufiinsaan mari'annee yaada furmaataa akka keenyuuf mootummaan akka haala mijeessu gaafannaa jedhan addi bilisummaa Oromoo fi paartiin koongiresii federaalistii Oromoo ibsa waloo baasaniin. Oduu maddeen alaarraa arganneen Ameerikaan guyyaatti lammiilee ishee 1,000 ol awwaaluun baay'ina namoota guyyaa tokkotti sababa vaayirasii koronaan du'aniin kan jalqabaa taate kuni kamisa raawwatame. Itaalii, Ispeenii fi Ameerikaan biyyoota dhimma dhibee koronaan keessumaa dhibee koronaan jabduu miidhaan irraa qaqqabe keessa warra jalqabaati. Koomishiniin Awurooppaa biyyoota gamtaa Awurooppaa kanneen sababa weerara vaayirasii koronaan hojii dhabiinsaan miidhaman deeggaruuf kan oolu doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 9 kennuuf karoorfachuutti jiru. Guyyoo Waariyoo gabaasa garaagaraa qindeessee jira. America's healthcare system already struggling to cope with the coronavirus pandemic. Guutuu addunyaa irra lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin qabamanii miiliyoon irraan dhangala'e. Biyyittii Doonaald Tiraamp Ameerikaan lammiilee isii qaalii 1,169 gara jabaatti awwaal. Biyyittii lixa Awurooppaa Firaans immoo Ameerikaallee caalu namoota 1,355 laf dhugaa gaggeesse. Addunyaa waan qabatte gad lakkiftu waan dhabdu fakkaata. Aleellaan waraana dhibee koronaatiin addunyaa irra banamtituun jabdu jabaachaa dhufuun gabaasa gootota walitti qabadhu qorannoo laf kaameen namoonni miiliyoona 1,020 caalan dhibee kanaan faalamu ragaan jira agarsiisa. Isaan keessa 53 ol seenaan jireenyi isaanii afaan goodamuu yommuu laf dhugaa gaggeeffamanii namooti 713 caalan carraan isaanii maal akka ta'an beekam tokkolleen hin jiru. Taasiyaaf awwaal gaa tokko malee ilmaan nama biyya keenya quun Itaaliin sarar qararratti argamti. Ispeen, Ameerikaa fi Faransaay taanuun tikeetti du'a jiruu jira. Biyyattii Doonaald Tiraamp Ameerikaan immoo kamis qof lammiilee isii 1,000 awwaaluun addunyaa irra lakkoofsa namoota guyyaa tokko dhukkubichaan du'an olaanaa galmeesse. Itaalii, Ispeen, Firaans, Chaayinaa,
Iraan, UK, Netherland, Jarmanii fi Beeljeem dhabanaasa dhibee koronaatiin jara warra miidhamu waan jiran fakkaatan. Koomishiniin Awurooppaa biyyoota gamta isaanii keessatti sababa weerar vaayirasii koronaatiin lammiileen isaan hojii kan deeggaruuf yookaan buusee gonofuuf beessi Ameerikaa $1 biliyoon 109 qabachuuf yoo hin gabaat. Pirezidaantiin koomishinicha Ursula Gertrude von der Eebsidir Beeljeem Brussel irraa kenniteen deeggarsi yeroo tattama kun hojii dhabiinsa biyyoota Awurooppaa sababa dhibee koronaatiin mudatan salphisuuf faltaa jechuun midiyaatti. Biyyoota addunyaa hunda keessa koronavirus saffisolaanaan balalii hojjeera. Bulchooti biyyoota akka garuu dhibee kan to'achuu waan dadhabaniif dubbii siyaasaan bakka buufachuu barbaadu. Lakkoofsi miidhamtoota biyya isaanii keessa miidhaman hir'isuu nama hedduu awwaalanii fakkeessanii hobluuf dabrii bakka tokko dhibee koronaa farra yuubilis ta'uu dubbatanii mul'ata. Dhibee koronavirus biyyoota addunyaa jiran 206 keessa 204 waliin geetti tanaan biyyiti Kim Jong-un Kooriyaan kaabanam koronaan qabam tokkollee hin qabu jechuun isii soob ta'uu qondaalii waraana Ameerikaa olaanaan Jeneraal Roobert Abrahaam miidiyaatti himan. Dhumi bar 2009 kee mootummaan Chaayinaa ogeessa fayyaa yeroo jalqabaaf waa'ee koronavirus raag Dr. Lee Weiling sosodaachisuu waa'ee dhibee kan akka hin dubban godha. Yoo ka dubbattaa immoo akka ijjeefamutti himan. Boodirra garuu Dr. Lee osoo dhukkubsattoota yaalu dhibee koronaatiin qabame fula dhugaa godhan. Iddoo ka'umsi koronaa kadhee gubee diru haanitti ammallee akimiin bira Dr. Ayin Feen jedham. Dursite Lee waliin dhibee COVID-19 waan dubbatteef achi buuteen isii dhabamuu dubbata. Akka gabaasni Daily Mail tokko torbe dabree qabatee bayetti Biriitaaniyaan namooti miiliyoona 1.8 caalan jechuun namoota 37 keessa nami tokko. Akkasumas Ispeeniin namoonni miiliyoona 7.5 caalan jechuun namoota 7 keessa nami tokko dhibee koronaatiin akka qabaman qorannoon haaraa yuunivarsiitii Laandaan agarsiise. Spain's grave diggers are going about their daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii tuufuu ulfaadha.